Miidiyaan Arsadii tattaaffii sirna gadaa fi duudhaalee Oromoo baraaruu fi deebisanii ijaaruuf taasifamu keessatti sagalee ta'uuf hundaa'e. Kaayoon miidiyaa Arsadii gadaan haaromee heera fi seera bulchiinsaa akka ta'uuf hojiilee dadammaqsuu fi barsiisuu hojjechuudhaan qabsoo uummanni Oromoo taasisaa jiru keessatti dhimmi sirna gadaa xiyyeeffannoo akka argatu sagalee sirnaa ta'ee ni hojjeta. Sirni gadaa tokkummaa uummata keenyaa deebisee walitti tichuudhaan akkasumas duudhaaleen sirna gadaa nageenya fi guddina hawaasa kamiifuu barbaachisoo waan ta'eef abbaa sirna kanaa kan ta'e uummanni Oromoo keessaayyuu dhaloonni ammaa ijaaramee gadaa deebisee ijaarrachuun yeroo murteessaa ta'e irra waan jirruuf miidiyaan kunis iyyaafannoo fi qo'annoo garaagaraa dhiyeessuudhaan gaaddisa sirnaa ta'ee hojjeta. Arsadii miidiyaa sirnaa. Miidiyaa kana sabiskiraayib, laayikii fi sheer gochuuf hin dagatinaa. Gadaan quufaa gabbina, gabbisi waaqa.